timaatimii, qaaraa, maal kan biraa? Salaaxaa. Asuma maaltu jira? Barbarree, kaarotii, muuzii fi akkasumas maali waan baay'ee jira. Paapirikaan illee ni jira. Sana keessaa waan hin filadhe yooniin waan hin bareetu hojjetamaa jechuudha. Fakkeenyaaf akkasii qabattiisiin waan kana keessaa filadhe asuma keessa buusti jechuudha isin. Okay, let's go. Amma hidhamne maal qaba? Okay. Maan dukan akka malee? Koo mirgaa marka koo bitaa? Bitaa. Harka koo bitaa marka koo mirgaa? Bitaa. Qaaraa meeqa fudheen jira? Harka koo mirgaa marka koo bitaa? Harka kee mirgaa kan isa kana. Harka koo mirgaa marka koo bitaa? Mirga. Harka koo mirgaa marka koo bitaa? Bitaa. Allah barbareen nachi wallahi barbaree fuudhee finyaan dhadhee wallahi. La hawla illa. Walitti cakkanuun gaarii miti. Bitaa godhu. Wal qusataa deemna. Wal qusataa yoo deeman gaariidha dhala magaraa keessa. Allah akkoon qabu jedhe. Waan hin fedhadhe itti mana qati. Harka koo mirgaa marka koo bitaa? Bitaa. Jara keenya maal ukkaamudha. Ogeessuma ogeessuu godhu jettee barmaamaan. Tirinkaniin godha amma akkama kan himaa baabaa. Dhumatee? Kuna dhumateera. Nurraa eegaa. Nurraa eegaa akkasa. Natti bulluqe hayi. Wallahi. Wallahi bataam naa moqee. Hojiin kan keenya kana fakkaata. Egaa harrumaa fi kuni jalqabaa fi argitaniittu isinillee dafqata irraan cite dhugaa dubbachuu fi gara fuuldureetti garuu wantoota kana sirreessiti dandeettii baay'ee qabdi isinis wajjin waan baay'ee irratti hojjannaa. Waa'ee yuutuubii kana dhugaa dubbachuu fi 2022 kana miti yaadni kan keenya kana durarraa 2018 keessa ture yaada waa'ee kan irratti hojjechuu barbaadee ture garuu haaluma hojiitiin waan baay'ee wal qabatee biizii ta'uurraanii yeewwan ga'ee jechuudha haallis waan naaf hin mijoofneef. Amma immoo dhimma baay'ee irratti kaasnee hojjechuu dandeenya jechuudha. Wantoota baay'ee hanqina hedduu qabna. Hanqina baay'ee takka irratti waan sana waan keessa darbines baay'eetu jira. Keessumaa ogaa nuti waggoota dheeraadhaaf hojii turree jira. Isiidhaa wajjinillee waan gaarii keessas badaa keessas waan baay'ee keessa dabarfannee jirra. Sanallee ijoollee reefa ol dhufanuufis waan baay'ee kaasaa fi deemna. Akkaataan majarri saba keenya bohaarsaa akka jarri waan nurraa xiqqoodhumas taatu waan nurraa baratanu gochuudhaaf ni tattaafannaa jechuudha. Keessaa immoo ijoollee kan keenya warra sabskaayiboota gurguddaa qaban wajjin qindoominaan waan sabaa waan wanni kun hafeera jennee nutti mul'atu. Wanni kun osoo karaa kan keenyaan hojjetame osoo afaan keenyaan hojjetame kun saba kan keenya bohaarsaa ni barsiisa waan jennu hedduu kaasna. Akkuma internaashinaal warri ijoolleen baay'ee tokko leevelii gurguddaarra jiran akka uummata faranjii kanas ta'e akkaataa jirti qindoominaan hojjetan sanallee ijoollee keenya wajjiniin qindoofnee ni hojjenna. Adda sabskaayibiin kan keenya xiqqoodha. Kaleessa kaane yaada akkasiin qabu waan takkaatu guddaa yaada yeroo hundayyuu waan sana immoo gargaara isaatiin biroo mangaa jechuudha. Kanaafuu yoo isin immoo
maamila nu taatan subscribe keenya nu guddisaa. Ijoollee xixiqqaa ol dhufaa jiranis ol fuuna, warra gurguddaa wajjinis ni hojjenna. Wantoota baay'ee dhimma hedduu irratti furmaata qabannee dhufne jedhee yaadaani. Kanaaf iyyuu nu jajjabeessaa, nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Warraa fi waan guddaa qabannee illee yoo hin dhufnes warruma subscribe nama 400 fi wayii kana galateeffachuu dhufne hojiin kiyya jalqabaas itti fufa. Xiqqoo ijoollota takka takkaan wal mari'adhee jennaa warra subscribe gurguddaa qaban meemee ati hojjechuu deemtu guddaadha. Waan guddaa wanti akkasii barsiisuu jirtu kun osoo bifa gaariitiin bifa waa hundaan qindaa'ee gaariidha dhaloota irraa barataa xiqqoo obsiitii subscribe kan keessiif haa guutu waan xiqqoo naan jedhaniif karaa kanatti deebi'ee so subscribe kiyya naa guuta hojii kiyya gaggaarii isii wajjinis waan babbareedaa hojjenna waan isin bohaarsu hojjenna ijoollee kan keenya olfinna warra gaaraa wajjin ol siqnee hojjenna kanuma isin jechuu barbaada. Thank you. Galatooma yeroo gaarii qabadha walii share godha like subscribe godha ulfaadha nagaa ta'a.